sagantaa VOA AFAAN OROMOO. Ashama arkafune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22 2531 irratti televiziyoonaan immoo Itiyooosaatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa Jimaata Muddee 3 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo Sadaasa 24 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati gara sitti isin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa oduun jimaataadhaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa jiruuf furmaata karaa nagaa arguuf waan danqaa ta'e maal akka ta'e tokkummaa mootummootaa United States fi michoota sadarkaa addunyaa kan Itoophiyaaf xalayaa barreessuusa kaawunsiliin amantii kan Itoophiyaa beeksisee jira. Kaawunsilichaaf barreessaa duree ka ta'an obbo Taaddala Tuuta Oduuf fi ibsa har'a kennaniin wal waraansituun jalqabamin dura yaalii ta'e keessatti gama TPLF'n fedhiin dhabamuun hangam yaalii nagaaf ta'u akka miidhee ibsan. Kaawunsiliin kun akka jedhutti Itoophiyaan gara walitti bu'iinsa kanaatti kaseente TPLF'n dhiibamtee akka ta'e ibseera. Hawaasni addunyaa mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa hubatee dhimma keessoo biyyattii keessa akka hin seennes gaafate. Doorsisaa fi murtii dabarsuu kan ittiin jedhe akkasumas qobaattu gura Itoophiyaarra kaa'amu ka biyyooti hanga tokkoon gaggeeffamus mormee jira. Kaawunsiliin amantii kun dhaabbattoota amantii gurguddoo harka 97 ta'an kan bakka bu'u ta'uun ibsameera. Gama kaaniin aangoonni sadarkaa olaanaa kan United States komee lammiiwwan Itoophiyaa bifa adda addaan dhiyeessan kana kan ilaaleen waltajjii adda addaa irratti haasawaa dhageessaniin deebii kennaa jiru. Kana keessaa tokko dhiyeenya kana Ameerikaaf jila addaa biyyooti gaanfa Afrikaa ka ta'an Jeffrey Feltman dhaabbata nagaa kan United States keessatti argamuun haala yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessaa innaa ibsan Itoophiyaan mirga namoomaa waan hin kabajneef hariiroon biyyoota lameen gidduu qaxxaamurarra jiraa jedhan. United States gam tokkoof akka loogduutti ilaalamuun dogoggora akka ta'e kanneen wal waraansa keessa jiran gam lameenu Ameerikaan kan mormitu ta'uu dubbataniiru. Hiwaat wal waraansa kana gara naannoo Amaaraa fi Afaaritti dhiibuun namoota kurna hedduutti lakkaa'aman akka jireenya isaanii irraa buqqa'an gochuunsa fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsanii atattamaan gadhiisee akka ba'uufis gaafatanii turan. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield golli nagaa eegumsaa dhiyeenya kana dhimma Itoophiyaa irratti ennaa mari'ate haasawaa dhageessisaniin gamni hundumtuu qawwee lafa kaa'anii haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun mariif gattaa'u akka qaban ibsan. Ameerikaan gam tokkoof loogdii jechuun qeeqa qaamota tokko biraa dhiyaatu soba jedhanii jiru. Burkina Faso keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota Islaamaa waliin hammaataa dhufe keessatti miidhaa dhaqqabu ittisuuf yaaliin gaggeeffamu akka dabaluuf ka biyyattiitti malan aangawittiin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Michelle Bachelet gaafatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman akka jedhanitti biyyattiin walitti bu'iinsa yeroo dheeraa gareelee hidhatan kanneen Islamic Stateef Al-Qaa'idaatti hidhata qaban waliin gaggeessite keessatti mirgi namoomaa akka kabajamuuf qabsaa'aa turte. Michelle Bachelet daawwannaa guyyaa 3 biyyattii keessatti gaggeessan xumurarratti roobii darbe Ogaaduguu keessatti tuuta oduuf ibsa kennan. Angawaan waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Burkina Faso ennaa daawwatu kun yeroo jalqabaati. Waajirri Bachelet baatii onkololeessa darbe akka beeksisetti mootummaa Burkina Faso deeggaruuf jecha iddoo sanatti ni argamna jedhee ture. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States nama vaayirasii haaraa Omicron jedhamuun qabame tokko Kaalifoorniyaa keessatti argamuusaa ega beeksiftee guyyaa tokko booda imaltoota addunyaa kanneen gara Ameerikaatti dhufan irratti qorannaa vaayirasii koronaa cimaan akka irratti gaggeeffamuuf pireezidaantii United States Joe Biden labsanii jiru.
namoonni guutummaatti tallaalaman kanneen torban dhufuu qabee Ameerikaa seenuuf jiran lammii biyya kamiiyyuu haa ta'an ragaa qorannoo vaayirasicharraa walaba ta'uu isaanii agarsiisu kan imaluuf guyyaan tokko lafa hafeetti ittiin ilaalaman agarsiisuu qabu. Duraan seerri ture qorannaan guyyaa 3 dura gaggeeffame ni ta'a jechuun isaa ni yaadatama. Kana malees namoota geejjiba uummataan gargaaraman haguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuu akka qaban Baayden hubachiisan. Gama kaaniin biyyootii biroof immoo baatilee dhufan keessa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu miliyoona 200 Ameerikaan kan kennitu ta'uu Baayden labsanii jiru. New York keessatti namoonni vaayirasii Saharaa Omicron jedhamuun qabaman argamuun ibsamee jira. Inni tokko gara dhuma baatii sadaasaa walga'iif gara New York dhufee sana booda lafa jireenya isaa Minnesotaatti eega deebi'ee booda qabamuun isaa beekame. Isa malees jedhu aangawoonni waa'ee fayyaa namoonni 5 kanneen dhukkuba COVID'n qabaman vaayirasicha haaraa kana qabaachuun isaanii qorannaa gaggeeffamerraa baramee jira. Isaan kana keessaa tokko nama dhiyeenya kana Afrikaa kibbaatti malee deebi'e ta'uun ibsameera. Ameerikaan namni vaayirasii haaraan qabame tokko Kaalifoorniyaa keessatti argamuusaa eega beeksiftee guyyaa tokko boodammoo kun dhaga'ame. Raashaan biyya ollaa ishee Yukireeniin ni weerarti taanaan waan hamaan kan ishee eeggatu ta'uu ministeericha haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan gita isaanii Raashaa akeekkachiisanii jiru. Waldhabdee biyyoota Awurooppaa gama bahaa gidduu jiru furmaata karaa dippiloomaasii barbaadaa jechuun gaafatan Bilinkan gita isaanii Raashaa Sergey Lavrov kan akeekkachiisan lameenuu guyyaa lamaaf Stockholm keessatti eega walga'anii booda yoo ta'u kunis Raashaan yoo Yukireeniin weerarte Ameerikaan tarkaanfii fudhachuuf murattuu ta'uu eega labsanii booda. Kunis tarkaanfii gama diinagdee adda addaa kan ammaan dura hojiirra oolchuurraa of qusanne dabalata jedhan. Raashaa fi Yuukireen waliigaltee nageenyaa bara 2014 tolfame hojiirra akka oolchaniif ni gargaara jechuudhaan walga'ii sana dura Bilinkan dubbatanii turan. Ministeerri haajaa alaa Raashaa Sergey Lavrov Moskoo keessatti ta'uuf akka ibsanitti Raashaan Yuukireen waliin dubbachuuf qophiidha jedhan. Akka pireezidaant Puutin jedhan san nuti walitti bu'iinsa tokkoyyuu hin barbaannu jedhaniiru. Dubbi himaan masaraa Kremlin kan Raashaa Dmitry Peskov akka jedhanitti tarkaanfii tuttuqaa jabaa fi walirraa hin cinne kan Yuukireen naannaa daangaa Raashaa waliin qabdu irratti gochaa jirtu kan yaaddoo uumee fi diinummaa hammeessuuf malu jedhaniiru. Iraan waliigaltee bara 2015 tolfame kan sagantaa nikuleera ishee akka hanqiftuuf gaafatu san akka hojiirra oolchituuf kadhiibaa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraan biyyootii addunyaa irratti humna jabaa qaban waliin Viyeenaa keessatti dubbachuuf yoo muratte nutis guyyootii dhufan keessatti murteessinaa jedhaniiru. Iraan waa'ee kanaa yoo dhugumaan itti yaaddi ta'e guyyaa tokko yookiin 2 keessatti beekuuf jirra jechuudhaan ministeeriin dantaalaa Ameerikaa Aantoni Bilinkan kamisa kaleessaa Stockholm keessaa tun ka'in dura oduu gabaastotaaf ibsan. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti Iraan tooftaa adda addaa gargaaramuun waliigaltee bara 2015 tolfame hojiirra oolchuuf karoora waliigalaa baafame irratti marii gaggeeffamu dheeressuun dhiibbaa kana jalaa miliquu dandeessi jedhu. Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan marii kallattiin hin taane wiixata darbe Viyeenaa keessatti kan jalqaban yoo ta'u biyyoonni biroonis maanguddummaadhaan gamni lameen gara waliigaltee tolfamee tureetti akka deebi'an barbaadaa jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qarreenii fi qeerroon daandii muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad hordofuudhaan gara waraanaatti akka socho'an waamicha godhaniiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan obbo Haayiluu Addunyaa waamichi taasifame waraana ammaa qofa keessatti akka hirmaatan ittuu hin ta'in gara fuula duraattis miseensa ittisa biyyaa akka matkamanii hojjetan waan gaafatudha jedhaniiru. Tsahaay Daamxootu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaata.
seenaa mootummaa biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti uummanni Oromoo obboleewwan isaa sabaaf sablammoota kanneen biroo waliin wareegama lubbuu kaffaluudhaan birmadummaa biyyattii tiksee uummata asiin geedhaa jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Ijaarsa biyyattiitiin birmadummaa fi bilisummaa biyyoolessaa kan biyyattii eeganii tursiisuudhaaf wareegama kaffalaman keessatti hoggansa hedduun kan argaman, gootota hedduunis horachuun kan itti danda'ame wareegama gootota darbaniitiin kan jedhan pirezidaanti Shimallis Itoophiyaanis kabajamtee akka jiraattuuf bu'uura jechuudhaan ibsanii. Ammas qarree fi qeerroon Oromoo hoggansa isaa faana dhahuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti akka dabalamu jechuun waamicha taasisaniiru. Ibsa kana ka'umsa godhachuudhaan kan dubbisni dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waamichi taasifame ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Waamichi amma godhame kun yeroo itti mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan kanaan dura humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayin qabamanii turan deebisee to'achaa jira jechuudhaan ibsaa jiruttidha. Waamichi taasifame kun haala yeroo ammaa kan giddugaleessa godhate qofaa miti kan jiran dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bu'uura waamicha qeerroof qarree Oromootiif taasifame ibsanii jiru. Caasaa nageenyaa jabaa ijaaruu biyya sadarkaa idil addunyaatti kabajamteef sodaatamte ijaaruudha kaayyoon keenya waan ta'eef wayyaanee qofaaf otoo hin ta'in kaayyoo sana galma kan godhate jechaadha. Garuu caasaa nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa jabaa ijaaruu, tika biyyaalessaa jabaa ijaaruu dantaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti qabdu kabachiisuudhaaf gahee olaanaa fi kaayyoo mootummaas waan ta'eef kana boodas waamichi ni taasifamaa jechaadha. Biyya sodaatamtuuf kabajamte ijaaruudhaaf keessatti murteessaadha waan ta'eef qophii gamanuma akka taasisnuuf waamichi kan taate. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoolee nageenyaa Itoophiyaa mudatan qolachuudhaan cinatti nageenya naannichaa eegsisuu irratti hojjechaa jira. Bu'aanis argameeraa jiran obbo Haayiluun. Hojiiwwan gurguddaa milkaa'anii jiranii. Fuulli haaraan hedduun to'atameera. Meeshaan waraanaa daddabarfamaa jiru hedduun to'atamanii jiru. Seeliin juntaa fi shanii to'atamee jira. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaafis taasifame bakka hedduutti fudhatamee jira. Sadarkaadhuma kaabatti fudhatameen naannoo Oromiyaa keessattis humna shanee kana barbadeessuudhaaf tarkaanfiin hedduu fudhatamee jira. Meeshaa to'achuu, sakatta'insa jabeessuu, humna uummataa ijaaranii naannoo isaa akka to'atu taasisuu keessatti hojiin jabaatu hojjetame. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessa jiran waliin ta'uudhaan Itoophiyaa birmadummaan ishee eegame akka jiraattuu fi itti fufsiisuudhaaf wareegama barbaachisu baasuuf qophiidhaa jiran obbo Haayiluu Addunyaa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Naannoo bulchiinsa Oromiyaatti godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti walitti bu'iinsa uumameen abbaa gadaa kan ta'an Kadir Hawaas Boruu ajjeefamanii jiran. Obboleettiin isaanii aadde Warqee Hawaas Boruu abbaan gadaa Kadirii utuu sirna gadaatii fi waayillan isaanii wajjiniin jiranuu fudhatamanii ajjeefamanii jedhu. Akkasumas immoo jiraattonni aanaa sanaa kan VOA'tti dubbatanii ajjechaa kana kan raawwatan humnoota mootummaatii jedhu. Mootummaan gama isaatiin ajjechaa kana kan raawwate isa mootummaan shanee jedhee waamu jaratu ajjeesee jedha. Galmoo Daawwitii dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee isiniif dhiyaata. Aadde Warqee Hawaas Boruu jiraattu aanaa Fantaallee ganda Gidaaraa akkasumas obboleettii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu ta'uu himan. Kalees abbaan gadaa Kadir Hawaas waayillan isaa waliin odoo dhimma sirna gadaa gaggeessisaa harkaa qabu irratti mari'atu fuudhamanii ajjeefamanii jedhu. Gaafa roobii naannoo sa'aatii laaqanatti dhufanii akka gadaa mana isaan gadaa ta'anitti mana 50 ol ta'u warra gadaa taa'uu sirna gadaa gaggeeffatu malee akka gadaatti tiffatanii bobbaafatanii galfatuu malee homaan beekanii walitti guuranii warra mana hundaa keessaa walitti guuranii sassaabanii fuudhanii deemanii warra dhiira ta'e hundumaa warra manatti argatan walitti sassaabanii fudhatanii deemanii bakka namoonni lama gara galgala sa'aatii tokkootti jalaa akka tasaa miliqanii galanii isaan biraa erga ta'anii booda bakka warra sanii fixanii. Aadde Warqeen ajjechaa obboleessa isaanii abbaa gadaa Kadiriif humnoota naga kabachiiftota mootummaa himatu. Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiitii kan uffatanii dhufanii daalacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha. Maaliidhaa jennaan nuti warra gadaatii akkanaa jedhanii
faajjii gadaa qabatee itti gadi ba'ee harkatti darbanii waraqaa beekamtii abbaa gadaa sitti argisiisee didanii harkatti darbanii jalqabarratti isa rukutanii fuudhanii deemanii callisanii walitti qabanii jechuudha. Obbo Dilboon jiraata aanaa Fantaallee biroo waa'ee ta'e kana VOA himanidha. Abbaa gadaa Kadiraa Waasboruu fi waayillan isaanii aanaa Fantaallee ganda Gidaaraatti fuudhamanii gara aanaa Boosaatti ganda Haroo Qarsaa jedhamutti geeffaman. Achiis ajjeefamanii jedhu. Namoonni ajjeefaman warra horii tiffatu warra gadaadha. Abbaan bokkuu karrayyuudha warri gadaa walitti godaananii sirna gadaas geggeessuuf jiran suni. Amma inni keessa jira tokko isa. Kadiraa Waasboruuti. Ajjeefame abbaan bokkuu. Akka jiraatan kun jedhanitti abbaa gadaa Kadiraa Waasboruu waliin namoota hedduutu fuudhamee deemame. Kaan akka ajjeefaman kaan ammoo bakka bu'an quba hin qabnu jechuun isa himatu. Ta'e kana duras waan naannoo san ture yoo ibsanii gara jalqaba torbee kanaarra aanuma Fantaallee keessatti hidhattoota naannoo san socho'anii fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi akka ture himu. Ta'e aanaa Fantaalleetti mudate jedhame kanaaf bulchiinsi Shawaa Bahaa deebii kennee jira. Hooggantuun waajjira kominikeeshinii godina Shawaa Bahaa Aadde Adaanech Ambassuu ajjechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee jedhuun kan inni ammoo ofiin waraana bilisummaa Oromoo jechaan of waamu jechaan dubbatan. Waa'ee kanarratti torban dabarte hiriira guddaa hiriira balaaleffannaa juntaa fi deeggarsa muummicha ministeera keenya duuluu isaaniitiin wal qabatee mootummaa keenya cinaa ni jirra nutis ni duullaa garee shoor keessa kana biyya keenya irraa ni buqqisnaa kan jedhuun sirriitti baay'ee uummanni naannoo sanii hiriira guddaa gaggeessee sagalee isaa dhageessisee ture. Sanirraa kan ka'e abbootii gadaa kanneen sosodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummata nu harkaa baasanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtuu kan jedhu saniin haalotanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhusi soba. Aadde Adaanech abbaa gadaa waliin namoonni kaan fuudhamanii ajjeefamaniiru dubbii jedhus dhugaa miti jechaan erga deebisanii booda amma qaamonni naga kabachiiftota mootummaa nagaa naannichaa kabachiisaa jirus jedhanii jiru. Ajjechaa kana booda mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa baaseenii abbaa gadaa Kadiraa Waasboruu kan ajjeese qaama shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu ta'uu hime. Ibsichi qaamni kuni kan abbaa gadaa Kadiraa ajjeese abdii kutannaa irraayyuu jedhee mootummaan naannoo Oromiyaas ajjechaa kanatti gadduusaa ibse. Abbaan gadaa Kadiraa Waas abbaa ijoollee takkaa yoo ta'an sirni awwaalcha isaaniis har'a Fantaallumatti gaggeeffamus jiraattonnii fi maatiin isaanii biyyoo itti himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa. Qophiin itti aanu immoo torbanitti guyyaa jimaataa kan isinii darbu qophii labataati. Qophii labataatti Tigisti Gammee ijoo dubbii lama irratti hundeeffachuudhaan gabaasa qindeessite qabdi itti aanee dhiyaata. Akka moltaan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataa torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan isinii dhiyaata. Qindeessanii isinii dhiyeessummaa Tigisti Gammeeti. Seenaa lammiiwwan gurraacha Ameerikaa ta'anii argachuu akkasumas baruudha akka salphatuuf aappii addaa ta'e nama uumee fi hojjetu dubbisuudhaan gabaasni maata diibal qindeesse dubbii jawaarraati. Fakkiin lamaan kun an hooggantoota garee paartii jijjiiramaa Black Panther Party jedhaman Ameerikaa keessatti hundeessaniiti. Kanaan godhan bakka amma fakkiin kun jiru Kaalifoorniyaa magaalaa Oakland keessatti ture. Waggoota 50 dura. Fakkiin artiist Timothy B. Dibe kuni ofumaafuu ergaa cimaa dabarsa. Bilbila smartphone ta'e tajaajila intarneetii qabu. Kaameera bananii hoo itti qaban immoo in haasaa. Anuma dhuguma haasaa. Wanni itti aansee hojjetamuu qabu gurmaa'uudha. Gurmaa'uu jedha asirratti. Haasaa inni dur godhe keessaa han fudhatame. Bu'uureessaan dhaabbata Black Terminus AR jechuunis dhaabbata waan kana hojjechaa jiru Damon McDuffie Technology AR jechuunis Augmented Reality Technology jedhamu fayyadamuudhaan fakkii kana akka dubbatu godhaa jedha.
What I've built is Black Terminus AR. It's a augmented reality platform for Black art and the Black Cultural Archive. Black Terminus AR waan jedhamuun kalaqe aartii gurraacha akkasumas aadaa gurraacha bakka itti kuufaman waltajjii dhugoomfamoo kan immoo waltajjii realitii fayyadameen ijaaresii jedha. Makduufiin barreessadhaa fi nama seenati. Seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii namni salphumaan argachuu akka danda'u irratti hojjechaatis jira. Weerarri vaayirasii koronaa yeroo akka argatu isa godheera. Yeroo isa fayyadamuudhaan teeknooloojii AR ofumaa of barsiise. Aappii kanas ofumaa uume san booda. Camera is using computer vision. They see a target and then I and my tech tells the target. Kaameraan ija kompiitarii fayyadameet bakka itti xiyyeeffatu argata. Teekinaan uume immoo xiyyeen sun maal akka godhuu qabu itti hima. Jechuunis suura kana yeroo argite viidiyoo as jiru kana taphachiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana Makduufiin buufatoota seenaa paartii Black Panther ta'anii magaalaa Oakland keessatti hojii jalqabsiisus kuni garuu waan jalqabaatii jedha. Namoonni kaanis AR ofii akka jalqaban qarqaarutti seeneera. Fakkeenyaaf kana barattoota Taanzaaniyaa wajjin hojjete. Wengine wa kienyeji ila sijapata maji. Marsariitii isaarratti namoota teeknooloojii AR kana ofii ijaaruu baruu barbaadaniif wantoota barbaachisan hunda maxxanseefera. My dream is to have these, archival photos of people in different neighborhoods. Abjuun kiyya kana kuusaa suuraawwanii andurii namoota naannowwan hundarraa akka kanaan walitti qabu. Suuraa akkoo akaakayyuu keetii banuu malta. Kana fayyadamtee waan isaan godhanillee amma tokko agarsiisuu dandeechaa jedha. Edduutti immoo sirba artiistii Haloo Daawii kana dhaggeeffannee sagantaa itti aanutti dabarra. Babur ya baden lupa negi acha marmari wal hora warra jayshani hekti gutto chadari babur ya baden lupa negi acha marmari Artiistii Haloo Daawwee galateeffachaatii dhumarratti dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Twitter hoogganaa haaraa akka filate beeksiseera. Namni oggaa 37 Parag Agrawal maqaan isaa akka warra kaampaaniilee teeknooloojii kaanii Silicon Valley keessa jiranii beekamu miti. Nama duubumaan hojii hojjechaati ture. Hojii hooggansa Twitterii sadarkaa olaanaa kana siyaasni isaa yeroodhaan jijjiiramu kana fudhates hoogganaan Twitterii CEO jechuudha duraanii Jack Dorsey erga hojicha gadhiisee booda. Akkuma beekamu hoogganaa Twitterii duraanii kana Jack Dorsey dabalatee hooggantoonni miidiyaalee hawaasummaa kaanii fakkeenyaaf Facebook irraa Mark Zuckerberg,
SpaceX fi Tesla rammoo Elon Musk fudhanne jarri kuni hojii isaanii guyyaa guyyaadha kaampaaniilee kana hoogganuudha madditti hawaasa birattis ta'ee miidiyaa irratti baay'ee beekaman. Agrawal garuu reefu nama gara ija hawaasatti dhufee jechuudha. Paraag Agrawal namni beekumsa teknoolojii addaa qabuu fi hawaasa birattillee baay'ee beekamne kun gara hooggansaatti dhufuusaa namoota kaampaanii kana deeggaran hedduu biratti waan barbaadamaa ture jedhameera. Qophiin labataan har'aas kanumaan xumurameera. Sagantaawwan keenya karaa marsariitii keenya VOA AFAAN OROMOO.com miidiyaalee hawaasummaa facebook.com/VOA Oromoo Twitterii fi Instagram irratti @VOA AFAAN OROMOO jettanii hoonu barbaadan sagantaa keenya hunda achi argattan. YouTube irratti akkasuma VOA AFAAN OROMOO maqaa jedhuun jirra. Yaadawwan sagantaa keenya irratti qabdanis karma filattan nu biraan gaha. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan. Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. United States addunyaarraa COVID-19 laalchisuun gargaarsa kennamu hojiin agarsiisuun dursitee itti fufaa jirti jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Anthony Blinken dubbataniiru. Meeshaalee talaalliif lubbuu oolchuuf oolan oomishuu dabaluu mala talaallii addunyaaf raabsuu kan akka Covax deeggaruuf gumaachinee jirra. Talaallii doozii miliyoona 200 miliyoona 34 ol biyyoota addunyaa 100 ol ta'an akkasumas dinagdee addunyaaf gumaachinee jirra jedhan. Tattaaffiiwwan kun tarkaanfilee barbaachisoo yoo ta'an jedhan ministirichi Blinken hedduun garuu waan hojjetamutu jira. Kaka'umsa haaraa sadiillee innaa walga'ii ministeerotaa kan dhimma COVID-19 dhiyeenyaa irratti labsanii jiru. Inni dura talaalliin kanneen isaan barbaachisu dhaqqabu mirkaneeffachuun walta'iinsa waaltaalee dhuunfaa biyyoota galii gadaanaaf giddu galeessa qaban keessatti hojii loojistikaa deeggaruuf tajaajila seeraa katolaa kennuu akkasumas meeshaalee barbaachisu dhiyeessuuf dandeettii isaanii cimsuudha. United States keessa kamaadheffatan kaampaniilee kan Ameerikaan ta'in kan ofitti haammate tattaaffiin kun dhiyeessii qindeessuu caasaalee dhiyeessii talaallii caasaalee keellaa talaalliin itti kennamuuf haala mijeessa. Inni lammataa hojii hojjetamu keessatti iftoominniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf ministirichi Blinken haala COVID-19 irra jiru hordofuuf mala qophaa'e simatanii jiran. Marsariitiin covid19globaltracker.org irratti argamuuf IMF, Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa, Baankii Addunyaa akkasumas walta'iinsa dhibeetti duuluuf meeshaa dhiyeessuu katattaaffii addunyaa ACT jedhamuun qophaa'e namni martinuu ragaalee ilaalchisee fooyya'ina argame akka hordofu gochuuf gargaara. Sadaffaan haalli isaanii kamiinuu haa ta'u namni martinuu talaallii akka argatu kataasisuudha. Mootummaan United States kaampaniilee dawaa Johnson & Johnson jedhamuuf Covax talaallii Johnson & Johnson jalqaba namoota naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa jiraataniif gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu akka dhaqqabuuf waliigalteen akka jiraatu gidduu seenee jira. Dhumarrattis walga'ii ministeerotaa dhiyeenya gaggeeffame irratti Blinken United States kan invest irratti gooteef deeggartu akkasumas barbaachisummaa talaallii bu'a qabeessa addunyaaf dhiyeessii meeshaa wal'aansa fayyaa babal'isuu misooma bu'a qabeessa sadarkaa addunyaa cimsuu bulchiinsa isaaf akkasumas hojicha itti fufsiisuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. United States weerara kana bakka maraa dhabamsiisuuf walta'iinsaaf fooyya'ina mala haaraa argamsiisuu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.